ani kan isaati jireenya koorratti mana koorratti Yesuus mo'eera ani kan isaati wanti natti badee hin jiru natti ture hin jiraadha kuna Kiristoosin naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo wanti natti badee hin jiru natti ture hin jiraadha kuna Kiristoosin naaf kennameera qabeenya koo ta'ee guuteera mana koo na gammachiisa jajjabee na gammachiisa na faarfachiisa fuulisaa na faarfachiisa na gammachiisa na faarfachiisa jallisaa na faarfachiisa. Jireenya koo geeddarame foolii haaraa tokko natti godhame xalanaa eenyummaa koo jijjiirame hafuura qulqulluudhaan guutame abbaa jireenya koo geeddarame foolii haaraa tokko natti godhame waraqaa eenyummaa koo jijjiirame hafuura qulqulluudhaan guutame Abba na jechisiisa Yesuus na jechisiisa hafuurisa Abba Yesuus na jechisiisa hafuurisa na gammachiisa jarjaree na gammachiisa na faarfachiisa na gammachiisa jaljalee na gammachiisa na faarfachiisa hafuurisaa na faarfachiisa. Nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Kaleessaa kutaa macaafaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3-2 kan jiru ilaalleerra. Lakkoofsa 5 kan jiru amma nan dubbisa. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariittis yaadaan nuuf qabeera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo karoorri Waaqayyoo maalidha jechuudha? Karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti nuuf qabeera jedha. Karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti maal nuuf godheera? Yaadaan nuuf qabeera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa jaalalli Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo maalidha jechuudha? Yaadni Waaqayyoo akka nuti karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee guddifamnuuf yaada gaarii nuuf qaba jechuudha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kunis immoo jedha itti fufee
gaafa dubbisnu kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenneen galateeffachiisa jedha. Egaa fedhii Waaqayyoo kun fedhii Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa ta'anii akka guddifamnuuf yaada gaarii nuuf qabu kun maal galateeffachiisa jechuudha? Guddina ayyaana isaa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne immoo hin galateeffachiisa. Yaadni Waaqayyo nuuf qabu karaa Yesuus Kiristoos akka nu ilmaan isaa ta'anii guddifamnuuf nuuf qabu kun guddina ayyaana isaa isa karaa ilma isaa nutti tolee nuuf kenne kana immoo hin galateeffachiisa jechuudha. Galanni gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Itti fufnee gaafa dubbisnu lakkoofsa 7 irratti akkas jedheetiyyuu ergaa ammas Phaawulos dabalee akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuu qabna jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuu qabna jedha. Egaa akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaaseera. Dhiiga isaa kanaan immoo maal qabna jechuudha? Abdii maalii qabna jechuudha? Furamuu dhiifamuu cubbuu qabna jedheetu kan inni namoota Efesoonii fi ergaa isaa ergu jechuudha Phaawulos. Arras nuufis kun jiraataa waan ta'eef dubbiin sagalee Waaqayyoo nuufis ergaadha jechuudha. By the way, namoonni Roomii kana keessa jiraatan akka jarri orma ta'anidha. Warra ormaa ani ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra ormootaatiif akka ergamedha Phaawulos kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf ergaa isaa kana kan inni ergaa jiru namoota Roomii keessa jiraatan fedhii Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo, gaarummaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, waamichi Waaqayyoo maal akka ta'e gaafa ibsu namoonni kun namoota akka orma turan, eessaa akka waamaman, akkamitti akka waamaman, gara eenyutti akka waamaman cimsee jira hubachiisa jechuudha. Asittis kan inni ibsaa jiru kun akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuu qabna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa macaafa kanaa keessatti egaa yaadni ijoo inni nuyi hubachuu qabnu yoo jiraate akka badhaadhummaa ayyaana Waaqayyootti dhiiga Kiristoos isa dhangala'ee dhiifamuu cubbuu, furamuu cubbuu akka qabnu namni hundumti keenya iyyuu hubachuudhaa, beekuudhaa qabna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Itti fufnee lakkoofsa 8 irraa asuma kutaa macaafa kanarraa gaafan dubbisu ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo ogummaa isaatii fi hubannaa isaatiin ogummaa inni nurratti dhangalaase, ayyaanni nurratti dhangalaase baay'ee akka ta'edha jechuudha. Iddoo kanarratti immoo kan inni ibsuu barbaadu Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture jechuudha. Waaqayyo waan gaarii isatti fakkaate duruma dhaloota warra kaanitti iyyuu dhoksaa kana osoo hin ibsin, dhoksaa kana yaada isaa keessatti qabatee karaa Yesuus Kiristoosiin yaada isaa keessatti qabatee ture jechuudha Waaqayyo. Waan isatti gaarii fakkaate kana karaa Kiristoosiin itti yaadee of dura kaa'atee ture jechuudha Waaqayyo. Warra orma ta'anii kanaaf, warra saba Waaqayyoo hin jedhamin kanaaf yaada gaarii isatti fakkaate kana karaa Yesuus Kiristoos qopheessee of fuuldura karaa Kiristoos kaa'atee ture Waaqayyo yaada isaa isa gaarii kana jechuudha. Yaadni isaa inni gaarii kun immoo warri saba Waaqayyoo hin taane warri saba Waaqayyoo hin taane warri orma
Israa'el keessatti Oromoo warri taanee turre kun furamuu cubbuu, dhiifamuu cubbuu karaa Yesuus Kiristoos akka qabnu yaadni Waaqayyoo dura dhaloota warra turanitti dhaloota ilmaan namootaatti akka mul'ifamne osoo mul'isin Waaqayyo yaada isaa keessatti qabatee ture jechuudha. Yaada isaa isa gaarii kana. Yaadni isaa inni gaariin kun immoo warri Oromoota ta'an warri saba Waaqayyoo hin jedhamin saba Oromummaa keessa turre nuun karaa Yesuus Kiristoos gara dhiifamuu cubbuu fi furamuu cubbuutti dhiiga Kiristoos Yesuusiin akka nuti dhi'eeffamnu, akka nuti Waaqayyotti araaramnu kun yaada Waaqayyoo keessatti karaa Kiristoosiin Waaqayyo yaada isa gaarii kana of fuuldura kaa'ee ture jechuudha. Ammas jedha itti fufee gaafa dubbisu dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Dhoksaan yaada Waaqayyoo kun inni karaan dura ilmaan namootaatti mul'ifamne kun dhoksaan ilmaan namootaatti utuu mul'ifamin yaada Waaqayyoo keessatti dhoksaa ta'ee taa'ee ture kun amma garuu Waaqayyo isa of fuuldura kaa'ee ture kana karaa Kiristoos Yesuus waan xumureef Yesuus Kiristoos namummaa haaraa uumuudhaaf namummaa haaraa gama qomoo lammaniyyuu Ayihudootaafis Oromootaafis ofii isaa dabarsee fannoo irratti waan kenneef dhiiga isaa waan dhangalaaseef yaadni Waaqayyoo kun mul'inatti eenyutti mul'ateera jechuudha. Mul'atatti Phaawulositti mul'ateera jechuudha. Mul'atatti Waaqayyoo Phaawulositti argisiisee yaada isaa isa dhoksaatti of fuuldura kaa'ee ture Waaqayyo amma garuu eenyutti mul'isuu jalqabee ergamootatti, qulqullootatti, raajotatti argisiise. Irra jireessaan immoo Phaawulos anatti mul'atatti argisiise jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mul'atatti natti agarsiise kanaafan ergaa kana isinitti himaa jedha. Kutaa macaafa kanaa keessatti dabarre yeroo dubbisu. Egaa dhoksaan isaa maalidha jechuudha? Warri Oromoota taane warri Oromoota saba Waaqayyoo hin jedhamin kun dhiiga Kiristoosiin akka dhi'eeffaman, jaalala Kiristoosiin, dhiiga Kiristoosiin akka dhiyaatan akkasumas dhiifamuu cubbuun furamuu cubbuu akka qaban ergaa isaa kana keessatti cimsee yaada Waaqayyoo kana barreessuu barbaada jechuudha Phaawulos. Egaa itti fufee akkas jedha itti fufee barri muramee yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafa irra jiru, wanta hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti ni qaba jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa humnoonni garaagaraa wanti uumameera jedhamu, wanti aboo qaba jedhamu kamiyyuu harka Kiristoos jala akka galfamudha jechuudha. Kun immoo warra abdii Kiristoos Yesuusitti waamamaniif abdii isa guddaadha jechuudha. Sababiin isaas harka Kiristoos jala gale jechuun Kiristoositti warri waamaman hundumtiyyuu aboon akka kennamuufiif akkasumas immoo wanti harka Kiristoos jala gale hundumti isaayyuu harka warra ijoollee Kiristoos ta'anii jalas akka inni galudha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf aboon macca hafuurota ammeenyaa wanti qilleensa kana keessatti wanti maqaa dhaate kamiyyuu nurratti aboo akka inni hin qabaan, nurratti akka inni mo'uu hin dandeenye akeeka Waaqayyoof yaada Waaqayyoo karaa Kiristoos jaallatee nuuf qopheessee ture jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa, waan dhageenyeef waan dubbifanne kana yaa Waaqayyo akka yaadaan qabannu, akka hubannu, akka irra deddeebinee dubbii sagalee kee kana irra deddeebinee hubannee itti jiraachuu dandeenyu yaa Waaqayyo anaanis obboloota koo dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaga'an caalaatti immoo hubannaa isaa obboloonni koo warri ana caalaatti hubannaa isaa qaban yaa Waaqayyo Gooftaa caalchistee isaaniif dabaluun anaafis ayyaana kee dabaluun fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u. Bakkee jirrutti obboloonni koo yaa Waaqayyo akka isaan eebbifaman bakka isaan jiranitti haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti Gooftaa dubbii sagalee kee akka isaaniif ija isaanii akka bantuuf akka isaan gadi qabanii dubbisanii
yaadni Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf qabu nama hundumaa biratti hubatamuu akka inni danda'u yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Gooftaa kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yaadni kee, gaarummaan kee, araarri kee nama hundumaaf, anaafis, obboloota kootiifis ijji qalbii keenyaa waan banamuuf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa isa ittiin nu jaallatte, maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.